Dr. Abiy Ahmed Ali Turk daawwachuuf akka jiru miidiyaaleen gabaasan. Mootummaan Itoophiyaa waraana Tigraay dirooniiwwan irraan fayyadamaa jiraachuu raga qaba jedhe gareen qorattoota biilinkaat dubbii waan jajjabaat fakkaate. Abiraam Birruutiif yoo hingidaa waan midhaasan qabu. Qabsoo dheeraa waggoottan 50 wareegama gurguddaa hidhattoota qofa osoo hin taane nyaatamu qulqulloota dabalate daandiin dheeraan adda bilisummaa Oromoo abaa'oo woboo waggoota 50 darban keessa maal fakkaata. Viidiyoo fi ragaalee uummata irra argan bu'uura godhachuun xiinxala midhaasina jirra. Nuudiyyaadhaa jeen humnoonni mootummaa Itoophiyaa dhalattoota Tigraay humnaan ukkaamsanii as buute isaanii dhabamsiisuu jiru jedhe. Jaarmiyaan mirga ilmaan namaatiif falmu Human Rights Watch kanaaf muummessan hagayya 18 bara 2021 guyyaa roobii guutuun oduu qabnu kunooti. Kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnuun isinitti hima ani Yihun Ingidaatti. Godinaalee Wallaggaa keessatti tajaajilawwan geejjibaa fi intarneetii adda ta'an godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti tajaajilli intarneetii wayitaa adda jitu godina Qellem Wallaggaa fi Wallaggaa Lixaatti immoo guutummaan guutuutti jechuun bifa danda'amuun tajaajilli intarneetii fi geejjibaa dhaabbatee jiraattonni OMN itti himaniiru. Naa'imaa Umar gabaasa dabalataa qabdi. Godinaalee Wallaggaa keessatti misoomaawwan bu'uuraa daandii fi intarneetiin cufamani. Godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti tajaajilli intarneetii yoo adda jitu godina Qellem Wallaggaa fi Wallagga Lixaatti ammoo guutummaa guutuutti tajaajilli intarneetii fi tajaajilli geejjibaa dhaabbachuu jiraattonni OMN itti himani. Godina Qellem Wallaggaa fi Wallagga Lixaa keessatti tajaajilli geejjibaa erga adda jitee torbaan lama ta'uuf akka jiru kan himu jiraataan magaalaa Gimbii OMN dubbise. Daandiin biyyoota qaxxaamuru dabalatee daandiin aanaalee walitti buusus dhaabbatee jiraachuu hima. Jiraataan magaalaa Najjoorraa OMN dubbise kan biraan akka jirutti cufamuu daandiitiif ajajni eenyurraa akka dabre akka quba hin qabne dubbatee dhukkubsattoonni hedduun gara hospitaalaatti riifartaan daandii ittiin deeman dhabuu fi haajaa garagaraaf namoonni imalanis rakkoof saaxilamuu hima. Itti dabaluunis beelaaf saaxilamaa jirra kan jiru jiraataan magaalaa Najjoo kun konkolaataan midhaan fiduu fi tajaajila adda addaa dhiyeessu erga magaalaa Najjoo qaxxaamure halkanoonni 9 dabruu hima. Barataan Yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Gimbii ta'uu kan himu namni OMN dubbise kan biraa sababa daandiin cufameef eebba barattoota Yuunivarsiitii Wallaggaa bara kana gaggeeffame irratti kaampaasiin Gimbii akka qooda hin fudhatin himuudhaan nutilleen eebbifamtoota turre haa ta'u malee sababa kanaan eebbarraa hafnee jechuun dubbata. Jiraataan magaalaa Dambidolloo kan biraan ammoo cufamuu daandii ilaalchisee uummanni rakkoof saaxilamaa jiraachuu himuudhaan gocha kana kan raawwachaa jiru mootummaadha jechuun qeeqa. Waraana bilisummaa Oromootiif nyaata dhiyeessitu geejjibniinis tajaajila isaaniif oolaa jira jechuun bu'uuraalee misoomaa kan nurraa uggure mootummaadha kan jiru namni kun qaamolee nageenyaatu abbootii qabeenyaa konkolaataa akka hin bobbaasin akeekkachiisee jira. Gama biraatiin mootummaan ammoo waraana bilisummaa Oromootu daandii tursise jechuun kan qeequ yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo dhimma kana ilaalchisuun hanga ammaatti ibsa addatti baasee fi labsii uggura daandii keessoo godinaalee Wallagga Lixaa fi Qellem ilaalchisee kennee hin qabu. Imaltoonni hedduun buufata konkolaataa magaalaa Naqamtee keessatti walitti qabamuun gara qe'ee ofiitti deebi'uuf tajaajila geejjibaa gaafatanis hanga yoonaa qaama deebii isaaniif kennu kan hin argatin yoo ta'u namoonni humna qaban Naqamteerraa gara Gimbii deemuuf imala miilaa eegaluu OMN odeeffatee jira. Gara oduu jaallankee ammas bosona jiran jiru kan waamicha gumii abbootii gadaa kana amma fudhatanii akkuma keessan dhufanii hin galle jiru. Isaaniif maal dhaamtame? Ayyee dhaamicha sana gochuun duratti dhugaadha. Nageenya hundumni wanni akka waraana bilisummaa Oromoo nageenya jaallatu kamuu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo nageenya ni fedha. Nageenya ni jaallata. Garuu mootummaa kana keessatti warruma nageenya hin jaallanne hedduutu jiran. Nus ragaa
waraanni bilisummaa Oromoo ragaa uummanni aanaa kanarra jiran illee ragaadha. Yeroo hedduu fi hokkara kan geggeessan humna mootummaa kanaati. Akka waraanni bilisummaa Oromoo gara nageenyaatti hin dhufne ka godhan illee warruma mootummaa kana. Warri mootummaa kun ammallee nageenyi ijoolleen keenya bakkeetti hafan gara nageenyaatti adeebi'u jechuu yoo barbaadani namoota hidhamtoota gallakkisiisuu, namoota hiraarsuu fi mana irratti gubuu dhiisuu, maadhee fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo kurkursuu fi hari'uu dhiisuu, miseensota adda bilisummaa Oromoo guyyaa tokko karaa irratti hidhanii rukutanii isaan itti gaadanii hin beeknu nuti. Isaantu nu hordofa, isaantu nu adamsa. Yeroo nu adamsan immoo ofirratti haleellaa jechaadha. Olaantummaa waraana bilisummaa Oromoo gaatti quba qaban. Saniif jecha nageenya bora akka inni nagaan kun bu'uu fi nageenyi kun ijoolleen bakkeetti hafan illee gara nageenyaatti akka as deebi'an ka taasisu mootummaadhuma kanadha. Mootummaama kana. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo shakkii guddaa mootummaa irraa qaba. Wanni akka adda bilisummaa Oromoo mootummaa kanaan miidhame hin jiru. 91 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti miidhaa irra ture uummanni Oromoo guutuu ragaa ba'a. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo hedduun garii biyya ari'amanii, garii ajjeefamanii, garii naaffifamanii jiruu dhabanii har'a kamaraatanii jiran hedduudha. Har'as waraanni kun yoo gara kana deebi'ee boru hireen kun nu mudataa ka jedhu shakkii guddaa qaba waraanni kun. Waraanni waliin dhufan kun illee shakkii guddaadha kan isaan qaban. Uummata keenya kabajnaa fi hayyuu keenya kabajnaaf dhufne malee. Kanaaf har'as ta'e bor kan nageenya waaraa buusu mootummaadha. Ripheen lolaa qabsoo irratti hirkannoo deemsisa. Haalli yoo mijateef haalli yoo mijachuutii baate. Garuu mootummaan gama hundaan yoo haalli isaaf aanjaadha waan ta'eef biyyi kun biyya isaati. Biyya kana keessatti nagaa buusuu fi warra deemanii goolii uuman uummata garmalee harmootii ajjeesan, harmootii gudeedan, qabeenya namaa saaman, mana namaa guban isaan irratti haaromsa fudhatanii tarkaanfii cimaa irra fudhachuu qaba mootummaan. Kana kan nageenya buusu yoo har'a waraana bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo hiikkateera. Homaa rakkoon tokkollee hin jiru ammaan booda gara barbaadeenii kan hin barbaade hidhee kan hin barbaade reebuun hin danda'a yoo jedhe uummanni Oromoo illee sattannisu. Qeerroo bilisummaa Oromootu isa eeggataa jira. Har'allee yoo kan kana godhu ta'e fanjii ofuma isaatiin hidhe ofitti dhoosaa jechuudha. Kana gochuu fi nageenya waaraa buusuu qaba mootummaan ammallee irra dabalee ammallee gara warra bakkee sanaaf waamicha gochuu qofa osoo hin taane asumti mootummaaf dabalee waamicha godha akka kiyyatti nageenya kana buusuu fi irra guddaa shora olaanaa akka taphatu mootummaadha. Jaallan kee ammas bosona jiran jiru kan waamicha gumii abbootii gadaa kana amma fudhatanii akkuma keessan dhufanii hin galle jiru. Isaaniif maal dhaamtame? Ayyee dhaamicha sana gochuun duratti dhugaadha. Nageenya hundumni wanni akka waraana bilisummaa Oromoo nageenya jaallatu kamuu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo nageenya ni fedha. Nageenya ni jaallata. Garuu mootummaa kana keessatti warruma nageenya hin jaallanne hedduutu jiran. Nus ragaa waraanni bilisummaa Oromoo ragaa uummanni aanaa kanarra jiran illee ragaadha. Yeroo hedduu fi hokkara kan geggeessan humna mootummaa kanaati. Akka waraanni bilisummaa Oromoo gara nageenyaatti hin dhufne ka godhan illee warruma mootummaa kana. Warri mootummaa kun ammallee nageenyi ijoolleen keenya bakkeetti hafan gara nageenyaatti adeebi'u jechuu yoo barbaadani namoota hidhamtoota gallakkisiisuu, namoota hiraarsuu fi mana irratti gubuu dhiisuu, maadhee fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo kurkursuu fi hari'uu dhiisuu, miseensota adda bilisummaa Oromoo guyyaa tokko karaa irratti hidhanii rukutanii isaan itti gaadanii hin beeknu nuti. Isaantu nu hordofa, isaantu nu adamsa. Yeroo nu adamsan immoo ofirratti haleellaa jechaadha. Olaantummaa waraana bilisummaa Oromoo gaatti quba qaban. Saniif jecha nageenya bora akka inni nagaan kun bu'uu fi nageenyi kun ijoolleen bakkeetti hafan illee gara nageenyaatti akka as deebi'an ka taasisu mootummaadhuma kanadha. Mootummaama kana. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo shakkii guddaa mootummaa irraa qaba. Wanni akka adda bilisummaa Oromoo mootummaa kanaan miidhame hin jiru. 91 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti miidhaa irra ture uummanni Oromoo guutuu ragaa ba'a. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo hedduun garii biyya ari'amanii, garii ajjeefamanii, garii naaffifamanii jiruu dhabanii har'a kamaraatanii jiran hedduudha. Har'as waraanni kun yoo gara kana deebi'ee boru hireen kun nu mudataa ka jedhu shakkii guddaa qaba waraanni kun. Waraanni waliin dhufan kun illee shakkii guddaadha kan isaan qaban. Uummata keenya kabajnaa fi
hayyuu keenya kabajaaf dhufne malee. Kanaafi har'as ta'e bor kan nageenya waaraa buusu mootummaadha. Ripheen lolaa qabsoo ofirratti hirkannoo deemsisa. Haalli yoo mijateef haalli yoo mijachuutii baate. Garuu mootummaan gama hundaan yoo laata haalli isaaf aanjaadha waan ta'eef biyyi kun biyya isaati. Biyya kana keessatti nagaa buusuu fi warra deemanii goolii uuman uummata garmalee harmootii ajjeesan, harmootii gudeedan, qabeenya namaa saaman, mana namaa guban isaan irratti haaromsa fudhatee tarkaanfii cimaa irra fudhachuu qaba mootummaan. Kana kan nageenya buusu. Yoo har'a waraana bilisummaa Oromoo gara biyyaa deebiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo hiikkateera. Homaa rakkoon tokkollee hin jiru ammaan booda gara barbaadeenii kan hin barbaade hidhee kan hin barbaade reebuun hin danda'a yoo jedhe uummanni Oromoo illee isatti hinnisu.